Uummanni Itoophiyaa hatantamaan dafee manaa fi makiinaa naaf hin bitu yoo ta'e ani zeeginatii gootan jijjiirradha jechuun uummata shakkii keessa. Uummanni manaa fi makiinaa naaf hin bitu yoo ta'e ani zeeginatii kiyyaa fi sootaa kootan jijjiirradha amma booda jechuudhaan nagahoon uummata sossodaachisaa jiraachuun isaa barameetii jira. Egaa jaalatamtootaa fi hordoftoota keenyaa akkasumallee haati manaa kan koo manaa fi makiinaa hin qabdu jechuudhaan nagatte jechuudhaan nagahoo maqaballeessa haadha manaa isaa irratti illee waan ka'e fakkaata. Kanaaf nagahoo waaqayyoon qalbii keessiifaa jijjiiru siin jechuu jaaladha gamanumaani. Ashama harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota kan keenya guyyaa har'aa oduuwwan nu bira geesse kan isin biraan geenyutaa hanga xumura qophii keenyatti nu waliin ta'an affeerraa keenya. Egaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota keenya warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalama. Warroonni maatii koos taatanii hordoftan guddaa galatoomaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa guyyaa har'aa jechuudha icciitii nagahoo fi haadha manaa isaa kan isin biraan gahuudha. Haati manaa nagahoo fi nagahoon akkamitti gargar bahan jaalalleen isaa maal isa gootite kan jedhu tokkoon kan isin biraan gahuudha. Turtiin keessan hanga dhumaatitti na waliin haa ta'uun isiniin jedha. Egaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota keenyaa namichi nagahoo jedhamu yeroo dhiyoo gara miidiyaa dhufe haa ta'u malee garuu namoota hedduun biratti nama beekamtii argatedha. Namichi kun hojii addaa hojjete osoo hin taane uumama waaqayyoon isaa kenneef qomatiin isaa baay'ee dheeraa waan ta'eef namoota hedduun biratti illee namichi kun beekamtii argateetii jira jechuudha. Haa ta'u malee namichi nagahoo jedhamu kun namoota hedduun biratti beekamtii argachuun isaa gara miidiyaa dhufuun isaa tajaajiloo akka irratti uumee fi osoon gara miidiyaa dhufuu baadhee namootanis wal baruu baadhee akkuma dhokadhee jiru sanitti osoo naaf wayya ture jechuudhaanis irra deddeebi'ee dubbateetii jira. Egaa namichi nagahoo jedhamu kun yeroo ammaa kana keessatti maqaa balleessa haadha manaa isaa irratti ka'eetii jira jechuudha. Haati manaa kan koo ani waan makiinaa fi mana hin qabneef nagatte jechuudhaanis irra deddeebi'ee dubbateetii jira. Egaa jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya haati manaa isaatis ammoo dhugaa jirtu gadi baatee dubbatteetii jirti jechuudha. Wanti miidiyaa kana irratti namni erga gara miidiyaa dhufe icciitiin isaa hundumtuuyyuu miidiyaa irra jira waan ta'eef jechi isheen dubbatte baay'ee takka garaa nama nyaata. Egaa nagahoo yeroo ammaa kana keessatti uummanni Itoophiyaa makiina fi mana naa hin bitan yoo ta'e zeeginatii kootan jijjiirradha jechuudhaan dubbachuudhaanis namoota hedduun dheekkamsiisee jira jechuudha. Sababbiin isaa qomatiin keenya dheeraadha. Warroota akkanaa qomatiin keenya yookiin hojjaan keenya namoota biroo irraa adda ta'e kun kunuunfamuu qabna. Namoonni nu kunuunsuu qaban jechuudhaanis dubbateetii jira jechuudha. Kanaafiyyuu uummanni Itoophiyaa makiina fi mana naa hin bitan yoo ta'e ani zeeginatii kootan jijjiirradha jedhee irra deddeebiidhaan dubbateetii jira namichi kun jechuudha. Sababbiin isaa yeroo ammaa kana keessatti dhiibbaa hedduun akka irra gahuu fi rakkina hamaa keessas akka jiru dubbateetii jira jechuudha. Namichi kun nagahoo jedhamu kun mana jireenyaa dhuunfaa isaa waan hin qabneef yeroo mana kireeffatee jireenyaaf itti deemutti garuu namoonni akka isatti hin kireessinee fi hiriyoonni isaa mana san gaafatanii akka haala mijeessanii booda akka inni deemeetti galus dubbateetii jira jechuudha. Haa ta'u malee garuu asirratti wanti gaafii natti ta'e namoonni qomatii isaa dheerina kana sodaataniiti moo namichi kun abbaa qabeenya akkamitti mana nurraa kireeffate jedhaniiti warri itti kireessan didammoo kan jedhullee ana garuu hedduu takka gaafii natti uumetii jira jechuudha. Egaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota keenya namni qomatiin isaa dheeraa ta'e akkamitti hojjetee of jiraachisuu hin dandeenye namni kun qaamni isaa guutuu osoo ta'ee jiru namoonni na gargaaruu qaban gargaarsa uummataa tan barbaada jechuudhaanis dubbatee namoota hedduun illee dheekkamsiisee jira. Sababbiin isaa uummanni Itoophiyaa yeroo ammaa kana keessatti biyyoota isaanii bakka jireenya isaanii irraa ka'uudhaan qabeenyi isaanii jalaa baduudhaan waan nyaatan waan dhugan warroonni dhabanii fi warroonni gargaarsa namootaa barbaadan osoo jiranuu inni garuu makiina fi mana barbaada jechuun isaanii baay'ee na dheekkamsiisee baay'ee na aarses na gaddisiises jira jechuudha. Nagahoon sirrii miti osoo gara qalbii isaatiitti deebi'ee ofii isaatiif hojjetatee
of jiraachisee boru uummanni Itoophiyaa makiinaa naa bita jedhee abjuudhaan jiraachuu irra ofii isaatii hojjetee manaa fi makiinaa kanas argachuu hin danda'a kan jedhu kun yaada kiyyaadha. Egaa gamanumaan gara haadha manaa isaatiitti yoo deebinu akkamitti haati manaa nagahoo gatte kan jedhu jechi inni jedhu kun sirriidha moo kan isheen jettutti sirriidha kan jedhuuf baay'ee nama rakkisus garuu isheen akka dubbattetti nagahoon akka namni biyya Arabaa keessa jiru akka namni hiriyoonni isaa akka beekan hin barbaadan jechuudhaanis dubbattee jirti. Egaa jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya nuti biyya ormaa keessatti yookiin mana Arabaa biyya Arabaa keessatti tasaayyuu ofitti qaanofnee hin beeknu. Sababbiin isaa hojjennee qarshii argachaa uummanni makiinaa nuufaa bitu mana nuufaa bitu osoo hin taane manas ofii keenyaa ijaarrachaa ofirra dabarree namoota biroo gargaaruudhaan namoota beekamuudha malee bakkeen nuti keessa jirru bakka nu qaanessuu fi bakka nu ashamaqqaquu miti. Garuu nagahoon jechoota inni haadha manaa isaatiin jedhe irratti akka nuti biyya Arabaa keessa yommuu jiraannu akka tashamaqqaqnuu fi akka ofitti amanamummaan nutti hin dhagahamne kan nu taasise ta'uun isaatillee dhagahameetii jira. Sababbiin isaa haati manaa nagahoo biyya Arabaa keessa akka jiraattu akka namoonni biroo jalaa beekuu hin barbaanne Ameerikaa keessan jira jedhiitii dubbadhu jechuudhaan yoo ati akkas jechuu baatte jedhee itti dhaadachuudhaan illee yeroo baay'ee dubbateetii jira. Egaa namni tokkoffaa hojii irra bakka namni jiru namaaf nama kabajuun yoo hin jiraatin kun gaariidha jedhee ani hin yaadu. Hanga har'aatitti biyya Arabaa keessa jiraachuu kan keenya namni nu tuffate muraasa kan sammuun isaa sirrii hin dalagne yoo ta'e malee biyya Arabaa keessa jiraachuu kan keenyatti nutis qaanofnee hin beeknu. Namoonni sammuun isaanii seeran dalaganis nu tuffatanii hin beekani. Sababbiin isaa nuti nama harka namaa eeggatu osoo hin taane isaanis ganzaba isaaniitiin nuti humna keenya nama jiraatudha malee nama namni akkasinuu godha jennee nama abjuudhaan jiraatu miti jechuudha. Kanaafiyyuu nagahoo gara qalbii keetiitti deebi'i. Shamarran biyya Arabaa keessa jirtu akka ofitti qaana'anis hin taasisin jechuun hin barbaada. Isaa fi fakkaattonni isaa jechuudha. Sababbiin isaa nuti bakka jirru kanatti ofitti gammannee ofiin boonnee jiraachaa jirra malee harka namaa siiqnee hin beeknu. Egaa haati manaa nagahoon silkii aayifoonii naa biti jechuudhaan ishee gaafachaa ture. Haa ta'u malee garuu isheen ani silkii aayifoonii kana ofii kiyyaafuu osoo hin qabatin akkamittan nama FB irraa wal bareen aayifoonii bita jechuudhaan isheenis dubbattee jirti. Akkasumallee dammoosni namni ja'aan argatu bilbila aayifoonii siif hin bitu jechuudhaan itti deebisteetii jirti. Kanaafiyyuu nagahoon dubbii jijjiiree haati manaa kan koo manaaf makiinaa hin qabdu jetteen na didde jechuudhaan illee yeroo baay'ee irra deddeebi'ee dubbatee jira jechuudha. Kanaafi nagahoon osoo zeeginnatii isaa jijjiirrachuu mitiiti sootaa isaatu osoo jijjiirratee nuyi uummanni dhimma keenyaa miti jedheen yaadaan. Sababbiin isaa kan har'a zeeginnatiin jijjiirradha manaaf makiinaa naa bitaa jedhee uummata sossodaachisaa jiru boru mootuu osoo makiinaan bitamee fi kana naa gootan malee zeeginnatii kootan jijjiirradha jechuudhaan nu sossodaachisuun isaa waan hin oolleefi. Egaa jaalatamtootaa fi hordoftoota keenyaa nuti warri miidiyaa irra baane akkuma nagahoo miidiyaa irratti bahee taatsinoon irratti uuman jechaa jiru nullee akkasuma jedheen yaada. Kanaaf obboleewwan biyya Arabaa keessa jirta jabaadhaa manaa fi makiinaa bitadhaa galaa malee erga takkitti miidiyaa irratti baatanii gochi har'a nagahoo irratti taasifamaa jiru boru irratti illee akka taasifamuudhaaf deemu nagahoo irraa barnoota fudhachuu qabna jedheen yaadaan. Akka nama tokkootitti waggaa hedduun biyya Arabaa keessa hojjettanii osoo manaaf makiinaa hin bitin gara Itoophiyaa akka hin galle jechoota nagahoon dubbatu irraa waa hedduu barachuu akka dandeessanis abdiin qaba. Sababbiin isaa nagahoon erga gara miidiyaatitti bahee booda taatsinoo guddaan akka isarratti uumamee fi ati maaliif mana kiraa keessa jiraattaa akkamitti lukaan deemtaa maaliif taaksii eeggatta jechuudhaan namoonni gaafii garaagaraa akka itti kaasaa turanis dubbateetii jira. Namni kun dheerina qomatii qaba malee dheerina qomatiitiin miidiyaa gubbaa bahee malee beekumsa biraatiin akka hin taane yookaan immoo hojii birootiin akka hin taane baay'inni keenya kan beeknudha. Egaa haati manaa isaa fi nagahoon kan gargar bahanii
Nagahuun baay'isee qarshii barbaada, qabeenyi Dubaay keessa jiru hundumtuu kan kee akka ta'uun barbaada jedhee waan haadha manaa isaatitti himuuf, haati manaa isaa garuu qabeenyi fooqin Dubaay keessa jiru kan ishee ta'uu akka hin dandeenye yommuu itti himtu, Nagahuun haadha manaa isaa dhiisee gara maqaa balleessaa haadha manaa isaatitti deeme jechuudha. Egaa